Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Biyya Xaaliyaanitti sodaa vaayirasiin koronaa uumeen guutuu biyyattii keessatti uggurri imalaa kaa'amee jira. Sababa weerara vaayirasii koronaa kanaanis walga'iin uummataa fi imalli kamiyyuu ugguramee jira. Gabaasi guutuun akkattamatti dhiyaata. Biyyi Xaaliyaan vaayirasii koronaa lammiilee ishee hedduu miidhaa jiru to'achuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu irratti argamti. Haaluma kanaan dilbata darbee lammiileen ishee kaaba biyyattii jiraatan miiliyoona 16 ta'an hanga jalqaba ji'a caamsaa dhufuutti bakkaa bakkatti akka socho'an murtee dabarsitee jirti. Xaaliyaan keessatti vaayirasiin koronaa sadarkaa olaanaan kan babal'achaa jiru yommuu ta'u, yeroo muraasa keessatti kutaalee biyyattii 20 ta'an waliin gahuu akka danda'e gabaafameera. Hanga ammaatti sababa vaayirasii kanaatiin Xaaliyaan keessatti namoonni 463 yommuu du'an 9,000 ol kan ta'an immoo qabamanii jiru. Dhimmi kun kan isa yaaddeesse mootummaan Xaaliyaan namoonni bakkaa bakkatti akka socho'an taphoonni kubbaa garaagaraa akka haqamu gochuutti dabalataan hawaasni akka waliin geenye dhorkee jira. Ministeerri muummee Xaaliyaan Giuseppe Conte lammiileen biyyattii akka mana isaanii taa'an ajajaniiru. Dhimmoonni hamaan akka socho'an isaan dirqisiisu yoo jiraate immoo mootummaarraa ayyama gaafachuu qabus jedhaniiru. Tarkaanfiin amma biyyattiin fudhatte kunis fayyaa lammiilee eeguu akkasumas namoota vaayirasii kanaan hubaman gargaaruuf akka ta'e dubbatan. Xaaliyaan biyyoota addunyaarraa vaayirasii koronaan miidhaman keessaa Chaayinaatti aantee sadarkaa lammaffaarra jirti. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping naannoo vaayirasiin koronaa itti eegale magaalaa Wuhan daawwachuun ogeeyyota tajaajila fayyaa kennaa jiran jajjabeessan. Gabaasa CGTN mirkanaa taaddasaatu dhiyeessa. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping Wuhan bulchiinsa Hubei bakka vaayirasiin koronaa hedduminaan itti argametti daawwannaa taasisuun sochii dhibecha ittisuuf to'achuuf taasifamaa jiru xiinxalaniiru. Pireezidaantichi akkuma Wuhan gaaniin hospitaala Houshan itti imaluun tajaajila fayyaa meeshaa ogeeyyiin fayyaa yeroo tajaajila kennan dhibecha ofirraa ittisuuf itti fayyadamanii fi qorannoo dhibee kanarratti taasifamaa jiru daawwataniiru. Lammiilee biyyattii vaayirasii koronaan qabamuun yaalamaa jiran daawwachuun ogeeyyii fayyaa dhibecha ittisuuf carraaqaa jiran galateeffatanii dhibecha to'achuuf ofitti amanamummaa akka horataniif jajjabeessaniiru. Hospitaalli Houshan siree dhukkubsattoonni irra ciisuun wallaanaman 1,000 kan qabu yommuu ta'u namoota vaayirasii koronaan qabaman hatattaatti yaaluuf guyyaa 10 keessatti hojjetamee xumurame. Xi Jinping daawwannaa isaanii itti fufuun lammiilee naannoo Wuhan jiraatan dubbisuun hojii vaayirasii koronaa ittisuuf hojjetamaa jiruu fi haala jireenya lammiilee naannichaa daawwataniiru. Akka gabaasa CGTN'tti Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota guyyaa guyyaan vaayirasii koronaan qabamanii gadi bu'aa kan jiru yommuu ta'u kanneen wixata qabaman namoota 19 akka ta'anis gabaafameera. Hanga wixata galgalaatti Chaayinaa keessatti lammiileen vaayirasii kanaan qabaman namoota 80,920 yommuu ta'an irra caalaan isaanii naannoo Hubeitti argamu. Pireezidaanti Xi Jinping yeroo ammaa kana hojii vaayirasii koronaa ittisuu olaantummaan hoogganaa jiru. Weerarri vaayirasii koronaa dandeettii Chaayinaan qabdu kan qoru waan ta'eef biyyattiin kanarraa barnoota fudhachuu qabdi jedhan Xi Jinping. Hooggansa Xi Jinping jalatti koreen olaantummaan vaayirasii koronaa COVID-19 irratti hojjetu kan ministeera muummee biyyattii Li Keqiyaangii fi itti aanaa isaanii Sun Chunlaaniin hoogganamu hundaa'uun amajjii 28 gara Hubeitti imaluun to'annoo hordoffii vaayirasicha irratti taasifamaa jiru hoogganaa jiru. Kana malees koomishiniin loltummaa giddu galeessaa loltoota ogummaa fayyaan hojjetan 4,000 waan itti erguun vaayirasicha qolachuuf tattaafachaa jiru jechuun CGTN gabaaseera. Ameerikaan loltoota ishee Afgaanistaan keessatti nagaa kabachiisu jechuun bobbaastee turte keessaa hanga murtaa'e baasuu eegalte. Biyyattiin kana kan murteessite erga Taalibaan waliin walii galtee mallatteessitee booda. Guutuun gabaasa kanaa akkattamatti dhiyaata. Ameerikaaf gareen hidhataa Afgaanistaan keessa socho'u Taalibaan haalattiin biyyattii keessatti nagaan bu'uu danda'u irratti waliigaltee mallatteessanii turan. Marii kanarratti Ameerikaan loltoota ishee 12,000 Afgaanistaan keessaa qabdu gara 8,600tti gadi buusuuf waliigaluun ishee ni yaadatama. Waliigaltee kana bu'uura godhachuunis Ameerikaan loltoota ishee Afgaanistaan keessa turan gara biyya isheetti fudhachuu eegalteetti. Haa ta'u malee guyyoota 10 dura waliigaltee Ameerikaa fi garee hidhattoota Taalibaan gidduutti mallatteeffame kanarratti mootummaan Afgaanistaan akka hin hirmaanne ibsameera. Waliigalteen Ameerikaaf Taalibaan gidduutti taasifame kun akka ija godhatuuf akkasumas biyyattii keessatti nageenya tuufiinsa qabuuf fiduuf mootummaa biyyattii fi hidhattoota gidduuttis mariin ni taa'ama jedhamee eegama. Taalibaan mootummaa Afgaanistaan waliin marii taasisuun dura miseensonni garichaa mana hidhaa jiran haal duree tokko malee gadhiifamuu akka qaban gaafattee jirti. Pireezidaantiin Afgaanistaan Ashraaf Gaanii gama isaaniin haal dureen gareen hidhataa biyyattii Taalibaan kaa'e kun fudhatama kan hin qabne akka ta'e himaniiru. Pireezidaantiin biyyattii kana haa dubbatan malee biyyattiin miseensota Taalibaan 1,000 ta'an mana hidhaa jiran gadhiisuuf murteessitee jirti. Aljazeeraan akka gabaasetti erga bara 2001 Ameerikaan loltoota ishee Afgaanistaanitti bobbaaste as loltoonni Ameerikaa 2,400 ta'an du'anii jiru.
Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gama kootiin nagaatti.